Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Yoyooyaa babaaroo fayyaa olmaa bultiin isinii nagaya jechaa oduu gaddaa qabannee dhufne. Tarabbii hin beekanii maal waa godhanii jiraachuu keenya of beekna malee guyyaa duunu bakka itti duunuu fi akkaataa itti duunu wanti beeknuu fi nuuraa game tasa hin jiru. Guyyaa beellamni rabbii ga'ee achiin tarkaanfannu namuutuu hadhaa du'aa dhandhamuuf taa'a. Irraan ooltu guyyuma lakkaa'anna malee. Duuti duudhaa jiruu fi jireenya ilma namaati. Garri irraa miliqan hin jiru. Duutee hin beekamin, jiraattee hin mul'anne, jiraattee qaamaan sin argin, duutee refka keen argin. Kana kan rakkoo fi yaaddoo maatii fi firaa qalbiin alatti rarraatee akkaataa keessa jirtu tilmaamuun dhibee gaafii galgalaa ganamaa furmaata hin qabne itti ta'e. Sammuun boqonnaa dhabee ijji imimmaan qooruu didee. Tattaaffiin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbii rarraatee alatti goggoyde tarii yoo qorriste jenneeti. Suuraan armaan olitti argitan dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e eenyummaansaa kan hin beekamne gara fuula rabbii deebi'ee jira. Guyyaa 22 baatii 10 bara 2023 sababa rakkoo mooraa taaribaa kan hoosha jedhamuun beekamu magaalaa Damaaritti argamu keessatti miidhaa irra gaheen lubbuun isaa dabartee jirti. Biyya Yemen kutaa Damaar reefi isaa mana yaalaa mootummaa hay'aa mustashfa Damaar al-Aam jedhamu keessatti argama. Fuulli rabbii itti haa tolu jechaa firaa fi aaliif obsaa fi jajjabina hawwinaaf. Haga ammatti waggaa tokko ol odoo hin awwaalamin reefi isaa mana yaalaa armaan olitti ibsame keessa jiru waan ta'eef maaloo hadaraa warrootan footoo nama kanaa beeytan keessattuu namootan biyyaa waliin baatanii fi waliin hojjechaa turtan walitti dhiheenya wal beekumsaa qabdan akka warra biraan nu qaqqabsiiftan kabajaan isin gaafanna. Fakkaataan akkanaa kan biroo biyya Yemen keessa waan jiruuf jecha viidiyoo kana sheer gochuun waliif raabsuun akka wal biraan geeftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Horaa bulaa galatoomaa.